Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana amma kan hin qabadhee jiru dogoggora gurguddoo yeroo haadholiin daa'imman isaanii hoosan taasisan waa'ee akkaataa itti haadholiin taa'anii hoosuu qabanii fi akkasumas immoo akkaataa itti isaan daa'imman afaan isaanii kaa'uu qaban arma kan jedhudha. Wanti kun wanta baay'ee murteessaadha. Haa ta'u malee dogoggora yeroo hedduu mul'atudha. Mee hanga dhumaatti hordofaa waan hedduu irraa barattuun jedha. Chaanalii kanaaf kanneen haaraa ta'an immoo sabiskiraaybii fi laayikii sheerii gochuun dagatina. Akka armaan gadiitti hordofaa. Akkaataan itti haadholiin taa'anii hoosisanii fi daa'ima isaanii harma afaan kaa'an baay'ee murteessaadha. Egaa maaliif barbaachisa kun jettanii? Sababni isaas haala sirriin yoo taa'anii hodhan yookaan haala sirriin yoo harma qabatan aannan gahaa akka xuuxaniif isaaniif mijata. Yoo haala sirriitiin harma hin qabanne ta'e, yoo haati haala sirriidhaan hin teenye ta'e, yoo daa'imni haala sirriidhaan hin qabamne ta'e aannan gahaa xuuxuu yookaan hodhuu hin danda'an jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaan sirriitti xuuxan hangi aannan harma haadhaa oomishaa ni dabala. Yoo daa'imman harma sirriitti hoosanii daa'ima harma sana duwwaa godhan yookaan sirriitti keessaa fudhatan marsaa taanutti harmi isaanii immoo hedduu oomisha eega jechuudha aannan. So oomishni aannanii wanti guddaan oomisha aannanii murteessu harma haadhaa keessatti hangam akka daa'imni harma hodhedha. Yoo daa'imni sirriitti harma hodhee aannan keessaa hunda ishee fudhatee marsaa taanutti immoo aannan hedduu oomisha. Yoo immoo xiqqoo irraa hodhee dhiisee aannan keessaan xumurratee marsaa taanutti aannan hedduun oomishu harmi sun. Kanaafuu faayidaa hedduu qabachuudha sirriitti taa'anii akkasumas sirriitti harma afaan keewwatanii hodhuun. Akkasumas immoo haala sirrii taa'anii yeroo hodhan peenii hin qabu haadholiif. Akkasumas immoo komfortiitti dhaga'ama haadholii harma hoosaa jiraniif. Kan dhukkubbii hin qabnee fi kan qaamni isaaniitti tola ta'e ta'a jechuudha. It decreases pain and comfort during breastfeeding. If a mother positions her infant well at the breast, it helps the infant to attach well and to breastfeed effectively. Kan jalqabaa akkaataa itti taa'uun qaban kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo kan itti fufnee ilaallu akkaataa itti daa'imman harma afaan keewwachuu qabanidha. Kana bakka lamatti qoodachuudha. Kun positioning jedhama. Akkaataa itti taa'uu qaban kan jedhu kun. Akkaataa itti isaan harma qabachuu qaban immoo attachment jedhama jechuudha. Kanaaf amma maal ilaalla? Positioning ilaalla yookaan akkaataa itti isaan taa'anii harma qabachuu qaban. Yeroo hundaa haati tokko teessee harma hoosisti taanaan always dugda ishee maal gochuu qabdi? Taa'umsatti hirkachuu qabdi. Taa'umsa irraa achittee daa'imatti gadi jettee hoosisuu hin qabdu. Daa'ima kan ol dhufuu qabu. Haati hirkoo taa'umsa sanarraa achi jettee daa'imatti harma qabu gadi jettee daa'imatti harma qabu osoo hin ta'in ofii ishee hirkattee daa'ima sana ol gara harma isheetti fiduu qabdi jechuudha. Kanaafuu always teessee jirtaanaan dugdi ishee hirkoo taa'umsa sanaatti hirkachuu qaba. Daa'ima ol dhufuu qaba malee isheen daa'ima isheetti gad deemuu hin qabdu jechuudha. Akkasumas qaamni daa'imaa hunduu baatamuu qaba yookaan sappoortii ta'uu qaba. Akkuma suuraa irratti argitan kana jalqaba haati ofii komfortiidhaan teesseetti dugdi ishee hirkateera, miilli ishee lafa ga'ee jira. Sanaa booddee immoo daa'imni yerootti kennamu haala kanaan qabattee jirti jechuudha. Amma qaamni daa'ima kanaa hunduu sappoortii ta'eera kan baatamee jirudha jechuudha. Kan rarree jiru hin jiru. Mormarra qabattee jirti, karaa gajjallaas qabdee jirti jechuudha. Amma suura kanarratti yeroo ilaaltanii isa exit ta'e kan yookaan isa dogoggora ta'e kan yoo gartan haati kun hirkattee hin jirtu. Kanaaf exit ta'e. Daa'ima isheetti gad jettee jirti akkasumas immoo miilli ishee rarree jira. Miilli haadha sanaa lafa ga'ee sirriitti sappoortii ta'uu qaba. Kan jalqabaa immoo karraa itti ta'e kan akkuma gartanii taa'umsa hirkoo taa'umsa isheetti hirkattee jirti. Akkasumas miilli ishee lafa ga'ee jira. Kan lammaffaa kun garuu hirkattee hin jirtu daa'ima isheetti achi jirti. Haala kanaan daa'imni harma sirriitti hodhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan taa'uun dogoggora jechuudha. Haala taa'umsaa ilaalchisee qabxiin sadaffaan garaan daa'imaa kan haadhaa tuquu qaba yookaan itti galagalee baay'ee kiloos ta'uu qaba jechuudha. Malee garaan daa'imaa ol galagalee taa'uu hin qabu. Qaamni daa'imaa akka jirutti gara haadhaatti galagalee yoo danda'ame garaan daa'imaa gara haadhaa tuquu qaba. Akkasumas sarara sirriin osoo hin jallatiin ciisuu qabu daa'imman. Yeroo baatamanii jiran kana fakkeenyaaf gurri daa'ima kana, ceekuun daa'ima kana, mudhiin daa'ima kana straight ta'ee kan ciisedha. Check to make sure your baby's ear, shoulder and hip are in straight line. Akkas yeroo ta'an egaa hodhuuf isaanii mijata jechuudha sirriitti. This infant is well positioned.
His neck is straight. He is turned towards his mother. His body is close to his mother's. And his whole body is supported. Egaa taa'umsa ilaalchisee akkas gochuu qabu jechuudha. Malee mormi daa'imaa jallachuu hin qabu. Qaamni haadhaa daa'ima irraa achi jechuu hin qabu. Qaamni daa'ima sana haadha irraa achi garagaluu hin qabu. Akkasumas immoo mormii fi mataa daa'imaa bichaa qabnee arma hoosisuu hin qabnu. Daa'imni haadhatti galagalee straight ta'ee ciisuu qaba. Mee kan dogoggora kana immoo ilaala. His neck is twisted. The child is on his back, with his body turned away from his mother. The infant's body is not close to the mother. She is not supporting his whole body. This infant is poorly positioned. The infant's body is not close to his mother and is not well supported. Haala kanaan daa'imman arma hoosisuun gaa sirrii miti jechuudha. Inni lammaffaan akkaataa itti daa'imman arma afaan kaawwachuu qaban yookaan arma afaan kaawwatanii hodhanii yookaan xuuxuu qaban jechuudha. Yeroo kana afaan daa'imaa sirriitti bal'atee banamuu qaba. The baby's mouth should be wide open. Akkasumas immoo hidhiin daa'imaa gara bakkee yookaan alaatti garagalee yookaan dachee mul'achuu qaba. The baby's lower lip should be curled outward. Daa'imni jalqaba afaan isaa banee sanaa booddee hidhiin daa'imaa gara alaatti ba'ee ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kana sirriitti xuuxuuf isaa mijata jechuudha. Fiixeen harmaa haadholii jechuudha. Naannoo gurraachi tokko jira yookaan ariyoolaa jedhama inni kun. Afaan daa'immanii keessa seenuun yoo bakkeetti hafeera ta'e gara oliittidha kan inni ol afuu qabu. Malee heddumni isaa fiixeen harmaadha gara afaan daa'imaa keessa seenuu qaba. Daa'imni fiixee ishee yookaan caafi ishee qofa qabee harkisuu hin qabu jechuudha. More of the areola is visible above the baby's top lip than below the lower lip. Akkasumas immoo gajjallaan fuula daa'imaa yookaan chin kan jedhamtu harma tuquu qaba. The baby's chin should be touching or almost touching the breast. Amma akka argitan kana naannoo fiixeen harmaadhaan inni gurraachi kan hin mul'anne jechuudha. Almost afaan daa'imaa keessa seenee jira. Akkasumas immoo fuuli daa'imaa kan gara gadii yookaan chin jedhamu sun harma tuqee jira. Yeroo kana daa'imni sirriitti hodhuuf isaa mijata jechuudha. Inni kun egaa kamti sirriidha kamti dogoggoradha kan jedhu agarsiisa. Afaan daa'imaa sirriitti bal'achuun sirriidha. Fuuli daa'imaa kan gara gadii kan chin jedhamu harma tuquun sirriidha. Afaan immoo hidhiin immoo gara alaatti lips turned outward akkas ta'uu qabu malee keessa seenuu hin qabu. Kan poor attachment ta'e kun immoo daa'imni caafii harmaa bichaa qabee gottotaa jira. Kun sirrii miti jechuudha. Hidhiin daa'imaa illee xinnoo kan gara bakkeetti hin jallanedha jechuudha. She should touch her infant's lips with her nipple. Wait until the infant's mouth is opening wide, then move her infant quickly onto her breast, aiming the infant's lower lip well below her nipple. Egaa haadholiin hundi yeroo daa'imman harma hoosan akkamitti akka daa'ima isaanii qabachuu qaban, akkam baachuu qabanii fi akkasumas immoo akkamitti akka daa'imman isaanii harma isaanii afaan kaa'uu qaban kana sirriitti beekuu qabu jechuudha. Yeroo kana godhan daa'imman sirriitti aannan hodhu, aannan harmi haadhaas aannan hedduu sirriitti oomisha jechuudha. Yeroo hedduu dubartoonni hedduun harmi koo aannan hin qabu kanneen jedhan sababa daa'imman isaanii sirriitti ta'anii hin hoosisneefidha. Hedduun isaanii gadi jedhanii daa'immatti gadi jedhaniiti kan isaan ofii hirkatanii daa'ima ofitti fiduurraa itti gadi jedhaniiti harma hoosisu. Kun dogoggoraa haala kanaan daa'imman baatanii yookaan qabatanii akkasumas haala kanaan harma isaanii afaan kaa'anii hoosisnaan daa'imman sirriitti harma hodhu jechuudha. Kun good positioning attachment for breastfeeding jedhama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Subscribe gochuun dagatina turtii gaarii.